Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii miidiyaa keenyaa. Kun tuutoriaalii afaan Oromootiin miidiyaa keenya kanarratti isiniif laatamaa jirudha. Har'ammoo akkuma beekamu viidiyoo ji'oogiraafii kutaa 4ffaa irratti xiyyeeffadhee isiniif hojjechuudhaaf dhufeera. An kan isinii wajjin turu obboleessa keessan barataa Damiina Hassan Haramaa Yuunivarsiitii School of Health Science irraa gamanumaan hordofaa miidiyaa keenya laayikii godhuudhaan eegalame. Osoo laayikii gootanii akka itti natti tolu. Egaa akkuma beekamu har'aan tana ji'oogiraafii kutaa 4ffaa yuunit 1 qabadhee haala bareedaadhaan isiniif dhufee jira. Kanaaf akka hordoftan gamanumaan isin affeerra yuunit 1 ilaalla jechuudha. Unit 1 jechuun boqonnaan tokkoffaan land forms of Africa. Land formii yookiin bifa lafa Afrikaati ilaalla jechuudha. Unitii kana keessatti bifti lafa Afrikaa maal fakkaatti waan jiru as keessatti bal'inaan ibsinu ta'a. Egaa akkuma beekamu asirratti takka tuqaa takka 1.1 jechuudha. Overview of the world major landforms jechuun ilaalcha waliigala landformiidhaaf yookiin bifa lafaatiif akka addunyaatti jiran gurguddoon maali kan jiru ilaalla. Bifti lafaa addunyaa gurguddoon akka ilaalcha waliigalaatti jiru maali kan jiru irraa eegalleet ilaalla jechuudha. Ilaalcha waliigala world major landform kan jiru as keessatti ilaalla. Jalqaba landform jechuun maal jechuudha? Landform jechuun landform are physical feature on the earth surface that forms terrain of an area. Kana jechuun bifti lafaa amala fiizikaalaatiin yookiin immoo physical feature fuula lafaa kanarratti argamuun kan ifeefi wanta uumuudha jechuudha. Landform are physical feature on the earth surface that form terrain of the area. Kana jechuun landformiin amala fiizikaalaa yookiin amala fiizikaalaa bifti lafaa jechuudha fuula lafaa irratti argamurraa kan maaluum terrainii yookiin immoo teessuma lafaa tokko naannoo teessuma lafaa tokko kan uumu jechuudhaan landformiin jechuudha. Okay. Kanarraa ka'uudhaan mountains, plateaus, plains there are major type of the landform. Erga kana inni booda landformiin jechuun teessuma lafaa naannoo teessuma lafaa tokko haa uumu erga jenneen booda landformiin kun gosoota gurguddoo ni qaba jennee ilaallu. Gosoota gurguddoo ni qaba. Gosoota gurguddoos ni qaba, gosoota xixiqqoos ni qaba bifti lafaa jechuudha. Kanaaf gosoota major type isa gurguddoo keessaa tokkoffaan mountain gaara jechuudha. Plateaudha lafa diriiraa jennuun plains jechuun dirreedha. Wanni sadeen kun major type of the landform jennaan. Majorii warreen ta'e warreen gurguddaa ta'e. Karaa biraatiin gabaabatti maanpeeppee qabadhu. Maanpeeppee yoo ta'e asirratti maanpeeppee jennaan himi. Maan duraa maal bakka bu'a? Mountain bakka bu'a. Isa kana laa. Isa kana bakka bu'a. Paan inni kun immoo kana wanta kana bakka bu'a jechuudha. Plateaus kayyookan. Paan inni dhumaa immoo plains waan jiru kana bakka bu'a. Maanpeeppee qabachuu dandeessa. Isa kam isa maajorii warreen ta'e. Maajor taayipii warreen ta'e jechuudha. Warreen gurguddoo ta'an jechuudha. Maajor taayipii landform isa. Maayinor warreen jennuun ni jiran. Isaanoo eenyu? Including landform including hills, gorges, valley and basins. Kana jechuun landformii isa warreen xixiqqoo ta'an yookiin minor ta'an immoo kanneen akka tulluu, laggeen, rift valley jechuun gammoojjii akkasumas basins bishaan kuufamu jechuudha. Isaan kun warreen maayinorii ta'anii jechuudha.
tectonic plate movement and volcanic activities internal process in the earth's interior can create landform by pushing up mountains and hills. Kana jechuun amma tectonic plate fi sochiin volkaanoo takka sochiin yookiin immoo tektooniikii kun internal process waan keessaati yookiin adeemsa keessaatiin kan uumamanidha. Amma lafti volkaanoo humna lafa keessatti uumameen dhootii miree ol. Kanaaf internal process yoo jedhan volcanic activity fi tectonic plate jechuudha. Isaan kun maal earth interior can create landform. Landformii warra uumuu danda'anidha yookiin bifa lafaa takka keessa lafaatti kan ifi landformiin isaan kanaan uumamuu danda'udha. Akkamitti uumamu? By pushing mountain and the hills. Isaan kun yeroo bifa adda addaatiin wal dhiiban push up yeroo wal godhan yeroo wal dhiiban san gaarri yookiin hiiliin tulluun uumama jechuudha. Yeroo amma fakkeenyaaf keessa lafaatti yookiin internal process keessatti jennoon akkatti humniti takka asiin jirti humniti wal qixa humniti takkaas dhufteeti asiin jirti. Isaan lamaan kun wal dhiiban yeroo wal dhiiban osoo wal dhiiban humniti isaanii wal qixa waan taateef tulluu wayii takka asitti uumamti gaara jaamti jechuudha. Tulluun uumamtu sun maawunteenii jechuudha karaa biraatiin. Maawunteenii yookiin tulluutu uumama jechuudha. Hiilsiitu uumama jechuudha keessa lafaatiin. Akkasumas erosion by water and the winds. External process can erode land and create minor landform like gills, river valley and gorges jechuudha. Kana jechuun bishaanii fi windiin yookiin qilleensi bishaanii fi qilleensi jechuudha yeroo dhiqaman amma fakkeenyaaf roobni yeroo roobee yookiin galaanni tokko dhufee yeroo nifi erode godhe yookiin mancaasu waan takka yeroo dhiqu inni kun maali alatti godhama. Amma bubbeen faan dhufte yookiin mancaasuu dandeessi biyyee tana faa fuute yeroo dhiqamu dhiqamsiisa maal uuma landformii uuma jechuudha. Landformii kan minor landformii uuma. Isaan sanis external processidha. Adeemsa maaliiti gaa? Adeemsa alaati. Fakkeenyaaf roobni gubbarraa yeroo itti roobee lafti takka dhiqamtee kutte yookiin yaatee dhumte isiin tun mancaate yaamte lafti. Garuu roobni kun isa keessaati moo isa alarraa dhufe externalidha jechuun gubbarraa bu'ee miree gubbarraati alarraa miidhe jechuudha. Kanaaf adda qabatta. Dhiqamiinsa uumaa waan akkam fa'aa uumuu danda'a? Gills jechuun boolla wayii fa'aa uumuu danda'a. River valley gammoojjummaa fa'aa uumuu danda'a. Laggeen fa'aa uumuu danda'a jechuudha. Both process happen over long period. Haa ta'u garuu internal processii fi external processiin warreen asii jenneen kun isummaan isaan lachuutu adeemsa yeroo dheeraa booda ta'u malee yeroo takkatti haa ta'u miti. Over long periodidha. Yeroo adeemsa yeroo dheeraa booda ta'a. Sometimes million of years. Yeroo takka inumaa waggaa miiliyoonaa ol fa'aa ta'uu danda'u. For example, it looks a very long period to cut the deep Abai Gorge between town Goha Tsihon in North Shawa, Oromia and Dejin in the East Gojam, Amara National Regional Estate. Amma fakkeenyaaf nu haasa'etti fakkeenya biyyattii takka tanii fi jechuun Goha Tsihaan jaamtu North Shawaa keessatti argamtuu fi amma ardiilee naannoo Oromiyaa tan fi naannoo tanaa fi Dejin tanii fi baha Gojaamitti argamtu takka naannoo Amaaraa tana yeroo Abbaay Gorjiin yookiin lagni Abbaay adda yeroo muruudhaaf deemu naannoo tana adda addatti waggaa dheeraa nu fudhata jechuudha. Very long period nu fudhata jechuudha. The Abai Gorge is cut down about 1000 meter deep between the two towns mentioned above. Magaalota lamaan ammaa sooli kaafne kanatti Abai Gorjiin yookiin lagni Abbaay. Gorge jechuun laga jechuudha. Lagni Abbaay gizeen fi adda kutu yoo xiqqaate meetira 1000 takka gad qote jechuudha batan. Adda muruufu wanta laga uumuudhaaf. Amma fakkeenyaaf asirra ilaaluu dandeessa. Fakkeenya kun amma
Abbaay George Abbaay George at point of the near Goonsahaun and Dejan Townidha. Amma asii jechuun Dejan Townidha. Asiin immoo Goonsahay tani naannoo Oromiyaa tokko keessatti argamtu. Garuu layni tokko dhufee isaan kana yeroo laal adda muru adeemsa yeroo dheeraa booda adda ciree gama gamatti adda baasa jechuudha. Isaan kun naannoo adda addaatti adda baasee gaffa geesse even meetira 100 takka fa'aa qotu meetira 1000 takka fa'aa qotee qotuu danda'a jechuudha. Konseptiin isaa akkasii. Major landmass mountain, plateaus and plains are widely distributed on the earth surface. Landforming majorii warreen ta'e yookiin bifti lafaa gurguddoo warreen jenneen san amma maampeepee inni qabne mountain, plateaus and plain warreen jenneen kun isaan kun landforming warreen gurguddoo ta'anidha. Isaan kun garuu bal'inaan fuula lafaa kanarra distributed ta'anii jiran faca'anii jiran. Major landforming bal'inaan fuula lafaarra faca'anii jiran. The surface of the earth covered by land and water. Kana jechuun fuulli lafaa yookiin earth surface warreen jennuun kun lafaa fi bishaaniin uwwifamanii argamu jechuudha yeroo ammaa. The land form make up continent and the water form is ocean. Hogga kaneennu lafti tun lafaa fi bishaaniin uwwifamtee jirti jenne. Garuu wanti lafaan landformii maal uumti? Ardiilee uumti. Kontinentii yookiin ardii uumti. Garuu bishaaniin uwwifamtee jennee mire bishaan immoo maal uume jechuudha? Ooshinii uume jechuudha. Lafti tun bishaanii fi lafaan marfamtee argamti. Lafti yoo ardiilee uumtu bishaan immoo galaana uumti jechuudha. Ooshinii uumti. Continents are largest landmass in the world. Continents are largest landmass in the world. Ardiileen addunyaa kana keessa lafa baay'ee guddaadha jechuudha. Ardii wanneen tun ardiileen tun. The earth is divided into 7 continents. Gizee jennu amma lafti tun bakka meeqa qoodamti? Ardiilee 7 qoodamti jechuudha. Ardii 7 qabdi jechuudha lafti. Earth is divided into 7 continents. Continent jechuun ardiidha. Ardiilee 7 qabdi. From largest to small are jechuun yeroo guddarra xiqqatti achi deemaa deemnu lafti guddoon lafatame ardii Eeshiyaati takka, Afrikaa 2, North America 3, South America 4, Antarctica 5, Awurooppaa Europe yaaniinga Awurooppaa 6, Oceania or Australia jettaan jechuudha. 7 kana qabdi jechuudha. Ardii meeqa jira? Ardii 7tu jira jechuudha addunyaa kanarra. Addunyaa kanarra lafti ardii meeqa qoodamti yoo isin jedhan ardii 7. Isaanis Eeshiyaa, Afrikaa, North America, South America, Antarctica, Eurooppaa and Australia dha jechuudha. Kanaaf akkuma beekamu guddoon tokkoffaan eenyuun ardii Eeshiyaati. Akkuma ilaaltee agarru jechuudha. Akkuma ilaallee agarru laal kaartaan siiqa diimaa kana waan ta'eef diimaan kun laal bakka itti dhaabbatu sirraa kaatee akkasi. Lammaffaan immoo ardiin addunyaa kanarraa guddoodha. Lammaffaarratti argamtu Afrikaadha. Sadaffaarratti argamtu North Americaadha jechuudha. As jirti North America ilaa hanga asitti deemti gaa North America. Ardiidhaan baay'ina lafaatiin himaa jirraa beekaga. Laal bibicaan lafa South Americaati takka magariisituun tuun immoo laaltuun ammoo bishaan garbaa mire itti aantee immoo South America sadarkaa Afuraffaa irratti argamtu. Shanaffaa irratti argamtu immoo ardii Awurooppaati tun. Awurooppaadha tun laal ilaa hanga asitti ardii Awurooppaati. Shanaffaa irratti argamti. Antarcticaadha lafa adii tana isiin. Austraaliyaan immoo toora kanatti argamti jechuudha.
ardiin torbaa jira. Isii tanoomee karaa gabaabaan si qabsiisu. Karaa gabaabaadhaan akka qabachuu dandeessutti laalime asitti. Akkam jettee qabatta? Karaa gabaabaatti ardii tan aanas Ibrooppaa aanas jechuun Abrooppaadhaas Astiraaliyaadhaas jettee qabatta. Ardii shanan jechuudha. Aan san maal bakka bu'a? Eeshiyaa bakka bu'a. Aan lamadaa maal bakka bu'a? Afrikaa. Naan san immoo aanas jenneen imre Noorz Ameerikaa. A tokkootu hafe asitti soorii ilaali. A tokkootu hafe Antarktikaa goota. Abrooppaadhaas Astiraaliyaadhaas jettee qabatta. Chankii gootee karaa gabaabaadhaan. Aanas Abrooppaadhaas Astiraaliyaadhaas. Aan san Eeshiyaa bakka bu'a. Afrikaa, Noorz Ameerikaa, Saawuz Ameerikaa, Antarktikaadha. Ilaal saa dura A jiraan anas gisee jennu Antarktikaa, Abroopaa, Astiraaliyaa jechuudha. Shanan kanatti eddalamti. Akkuma beekamu jechuun ocean jechuun maali? Ocean jechuun galaana inni mure ocean. Ocean jechuun maali? Galaana jechuudha. Galaana jechuun maali? Are largest area of salt water between the continents. Lafa bal'aa yookiin largeer lafa bal'aa bishaan soogiddaa ardiilee gidduutti argamu jechuudha. Ocean jechuun lafa bal'aa bishaan soogiddaa ardiilee gidduutti argamu. Also all the oceans are connected. Ta'ullee garuu also jechuun ta'ullee wayiif deemaa beekaa. Waa lama waliin dorgomsiisuu deema. All the oceans are connected. Bishaan hundinuu wal qunnamanillee making one big ocean. Boodarra deemanii galaana guddaa tokko uumanillee they are divided into 5 smaller oceans that are separated by their location and the way the water in the moves. Akkaataa jechuun akkaataa argama isa their location isaaniitii fi argama isaaniitii fi akkaataa bishaan isaan keessa socho'u irratti hundaa'uudhaan bakka xixiqqoo laal 5 smaller ocean bakka xixiqqoo shanitti divided ta'u yookiin bakka xixiqqoo shanitti adda bahu jechuudha galaanummaan kun. The oceans are Arctic Ocean tokkoffaa ka jiru Arctic Ocean inni lamaffaan Atlantic Ocean sadaffaan Indian Ocean Pacific Ocean fi Southern Ocean waan jaanitti adda qoodamu jechuudha. Kanaafuu oceaniin galaanni tokkollee ta'u akkaataa argama isaaniitii fi akkaataa bishaan isaan move itti ta'an akkaataa bishaan isaan keessaatti socho'an irratti hundaa'uun bakka shanitti qoodama jechuudha. The ocean together cover hug area of the earth. Ta'ullee garuu bishaan boodarra walitti dhufuudhaan lafa tana cover godhee argama jechuudha. The cover 71% of the earth. Laal gartee bishaan fuula lafaa yookiin lafa tana total earth yookiin lafa percentii 70 takka cover godheera jechuudha. 71% 70 takka. The Pacific Ocean is both the largest and the deepest ocean. Ta'ullee garuu Pacific Ocean qullaa ni gartaame Pacific Ocean warree jennuun kun largest and the deepest ocean. Garmalees guddaadhaas garmalee bishaan keessa deepest dha. Garmalee keessa gadi fagoo jechuudha. Deepest jechuun ka gadi fageenyaa fi akkuma haroo irrattuu guddaan eenyu Pacific dha jechuudha. Which cover 1/3 of the earth surface. Inni mataa isaattu earth surface yookiin fuula lafaa kana harka sadeen jiru keessa harka tokko uwwisee argama jechuudha. 1/3 jechuun sardee jechuun sadii mire harka sadii keessa waan harka tokko uwwisee cover godhee jira jechuudha. Ocean are important factor creating forming coastal land features such as Iceland, Peninsula, Isthmuses jechuun Isthmuses. Oceaniin yookiin galaanni jechuun qarqara amaloota lafa qarqaraatti kanneen akka Iceland yookiin Icelandiin beektan Peninsula fi Isthmuses create godhuudhaaf yookiin uumuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Eenyuun galaanni jechuudha. Galaanni fakkeenyaaf dalagaan isaa uumama balleessuudhaan uumama qaqqalee yookiin waan adda addaa uumuuf lafa akka Icelandiitii fi Peninsulatii fi Isthmuses waan jedhaniin kana uumuudhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
jechuun Ayislaand jechuun maal jechuudha? Ayislaand waan jaaniin tana piikchariidhaan isin agarsiisaa qaba. Ayislaandii, peensullaa fi istimulasii maali garaagarummaan isaanii? Isaanoo maal fakkaatan? Lafaa kam keessatti argaman kan jiru guutuutti isin agarsiisaa qaba. Akkuma jenne Ayislaand gizee nu ilaala amma isii kana mee ilaali. Ayislaand jechuun isaa kana. Inni biicaan as keessa jiru kun lafti tun bishaan iyyuu fudhadhu. Laal qaamni biicaan as keessa jiru kun laabi biicaan as keessa jiru kun bishaan. Garuu isiin tun lafa jii qabadhu. Lafaa mire lafti qaama cufaanuu kafar gootee jirti. Completely kafar gootee jirti. Uwwisteerti mire bishaan lafa tana qaama cufaanuutti marseera. Lafti akkasii Ayislaand jedhama. Taniifi galaanni qaama cufaan itti marsee isiin kophaa keessatti argamtu jechuudha. Saniin Ayislaand jennaan. Okay. Taan immoo akkuma tara duraa jenne peensullaadha. Peensullaa jechuun kunoo lafa akkanaati. Peensullaa jechuun lafa akkam lafa akkanaa tana kunoo lafa taasii tana takkittii tana. Gama tokkoon ardumarreerti ilaala. Garuu gama kanaanis bishaanii, gama kanaanis bishaanii, gama fuulduraa kanaanis bishaanii. Karaa sadiin yoo ni feefee bishaan xuuxee jiraatte isiin tun ilaala akkanas seentee bishaan asiinis bishaan, asiinis bishaan, asiinis bishaan. 3 dimensioniidha yoo bishaan xuuxee argamte lafti san peensullaa jennaan. Isiniif galeega. Okay. Ammas inni kaan istiimuusasiidha. Istiimuusas jechuun lafa tana kunoo isii tana takkittii tana. Isiin tun maal agarsiisifte? Laal asiinis dachii jira, asiinis dachii jira. Garuu bishaan qaama asii kanaan akka xuuxee argamte. Moggaa laal kun karaa sadiin tuqu, kun karaa lama bichaan tuqu jechuudha. Garaagarummaan isaanii isaan lamaan kan. Asiin tuqeeti keessa deemee lafa taan dirritti yoo daddabee istiimuusas jedhaniin. Piikchar akka isiniif galu jeetiin kana godhe. Akkasuma ammas kun olaal yoon piikcharii kanaan isin agarsiise isiin tun peensullaa jedhamti lafti. Bishaan asiinis bishaan, asiinis bishaan, asiinis bishaan, asiinis bishaan. 3 dimensioniidha ilaalama. 3 dimensioniidhaan bishaan xuuxee argamti wanti sun. Peensullaan isii tana. Peensullaan akkana. Lafti peensullaa jedhamtu sun asirra bobbaatee deemte jechuudha. Ammoo kunoo wanti maanna'u yoo Ayislaand jenne Ayislaandiin tana laal isuma takkitti tana bichaa laal asirratti gizeen si agarsiisu. Ayislaandiin lafa akkam lafa qaama sadeeniinuu bishaaniin harka cufaanuu bishaanitti marsee jiru jechuudha. Walakkaa jirtu. Asii yoon kat godhe ilaalama yoon morekkatti bishaan godhe bakka saniifi Ayislaand jechuun akkana. Garuu Ayislaanduma tana yoon fi lafti takka akkuma qallattee dhuftee bishaanii wajjin jechuun asiin lafa laandiidhaan gartaame asiin yeroo isiin tun qallattee akkanatti dhuftee Ayislaandii yookiin lafa takkaan dhuftee akkanatti yoo wal qunnamte taate lafti tun maal jedhamti? Istiimiyos jedhaniin. Laal qaama cufaan osoo hin ta'in asiinis bishaanii karaa lamaan asiinis bishaanii jechuudha. Akkasi yoo karaa lamaan bishaan seente istiimiyos jedhaniin. Istiimos jettaanii Google irraa hin sarchi godhe yoommoo bishaan qaama sadeeniinuu itti marsee bishaan yoo argame Ayislaandii jedhamti. Ayislaandiin akkasi yoo nifii fi karaa sadiin qoftii bishaan akka tuqee wanti kuma keessatti kaaftu taate asiinis tuqee asiinis ka tuqu taate peensullaa jedhamti lafti san. Dhugaa dubbachuudhaaf an Iceland is piece of ground that is completely surrounded by water. Hoggaan akkana jiru lafti Iceland jennuun tun Icelandii warri jennuun tun lafa guutumaan guututti completely jechuun guutumaan guututti bishaaniin surround taatee jirtu jechuudha. Bishaaniin haguugamtee jirtu. Iceland can be big or small any part of the world jechuudha karaa biraatiin. Icelandiin kutaa addunyaa kamuu keessatti baay'ee muraasa xiqqoodha. The largest island in the world Greenland. Amma the largest Iceland Icelandiin guddoo jedhamtee beekamtu addunyaa keessatti maali jedhamtee yoo gaafatamtu taate
Ayislaandiin addunyaarra guddoodha tamee osoo hin jaan Giriinlaandiidha jechuudha. Giriinlaand lafa Giriinlaand jedhamtutu Ayislaandiidha. Isinis Ayislaandii guddoodha jechuudha. Awustiraaliyaa is bigger than Giriinlaand. Amma fakkeenyaaf lafti Awustiraaliyaa san gizee dheexee ilaaltu Giriinlaandiidha fakkaatti. But it is considered as continent instead of the Iceland. Jechuun Ayislaandiin yookiin lafti Awustiraaliyaa irra caalaansi Giriinlaandii osoo hin taane isin consider as akka maalitti ilaalamti? Akka ardiitti ilaalamti jechuudha. Akka kontinentii instead of Iceland. Icelandiin jennu jechuudha karaa biraatiin. Icelandii osoo hin taane akka ardiitti ilaalamti jechuudha lafti Awustiraaliyaa jechuudha. Two or coastal land features in little land and a lot of water of the peninsula and the isthmus. Jechuun amaloota lafaa qarqara irratti argaman keessattuu kan little land lafa xiqqoo qaban and a lot of water bishaan hedduu of keessaa qaban eenyu fa'aadha yoo jaamte gaafatte ta lafa waa xiqqoo of keessaa qabdu bishaan baay'ee immoo of keessaa qabdu eenyu yoo jaamte lafti san peninsula fi isthmusidha jechuudha. Isthmus. Peninsula is a piece of land. Isin immoo lafa gartuu lafaati that has water on three side kana qabachuu. Please save your mind. Three side maal kan bishaan three sideidhaan gama sadiin qabdu jechuudha. But it is connected on the fourth side. Garuu fuulli afuraffaa yookiin saayidiin inni afuraffaadha mainland lafa guddaadhaan kan walitti connected ta'uudha jechuudha. Lafti tun maal jechaa jira peninsula. Peninsula jechuun saayidii sadiin bishaaniin qaxuytu saayidii isaa afuraffaatiin mainlandiidha yookiin lafa guddoodhaan kan wal qunnamtuudha jechuudha. The two well-known peninsula are Italy and Florida. Jechuun peninsulaan yeroo baay'ee keessatti argamtu biyya lama isaanis Ixaalii fi Xaaliyaanii fi Florida keessatti argama jechuudha. An isthmus is garuu yoo nufi isthmusii bira dhufne maasitti narrow strip of land. Narrow lafa dhiphoo yookiin lafa qalloo jechuudha biraatiin strip of landidha with water. Bishaan jechuun bishaanis ni qabdi. On both side connecting two larger piece of land. Jechuun bishaan saayidii lamaan deema garuu isiin qallatteetumallee deemtu naaroowistiidha waan jenneef qallattee osoo deemtu lafa wayiitti piece of land yookiin piece of land lafa wayiitti kan wal qunnamtudha jechuudha isiin qalloo taate bishaan kan three sideedhaan kan ammoo both side or both side jechuun saayidii lamaaniin jechuudha kan ifi lafa wal qunnamudha jechuudha. Example is Panama that connect North America and South America. As keessatti jechuun fakkeenya keessaa ta'u isthmusidhaaf lafa Panama North America fi South America wal qunnamsiisu jechuudha. Isaa sammees agarsiisu kan South America fi North America picture inni agarsiisaa qofa. Isa isthmus jennuusa. Lafti isthmus jennuusa yoom fiidiyoodhaan si agarsiise saayidii lamaaniin both sideidhaan maaltu deema yeroo baay'ee asiin lafarraa eega ka'ee booda both sidii kana maal deema bishaantu deema laa asiin cinaa asiinis cinaa bishaantu deema bishaan asiinis akka cinaa deemaa mire isiin garuu qallatteetti mallee deemtu lafa wayiitiin walitti dhufte jechuudha. Isiin san maal jaamti maqaan isii isthmus jaamti qabadhu. The major landform of the world create unique area where people around the world want to now explore and visit. Kaayyoon jechuun bifa lafaa inni guddaa yookiin maajoriin landformii inni gurguddaa warreen jennaan san kaniin MPPG si qabsiise yookiin MP isaa itti oolchuu dandeessa. M san mountain bakka bu'a. Kanaaf bakka namni beekuu barbaadu bakka namni ilaaluu barbaaduu fi qorachuu fi daawwachuu barbaadu uumuudha kaayyoon isaa. This landform generally divide continent and countries into different physiographic division. Akkuma walii galaatti ardiileen kun physiographic adda addaatti ardii fi kontinentii fi countrytti biyyattiitti adda qoodame jechuudha. Kanaaf
mee tokkoffarraa kaanu warra maajuriin isaan chankii godhee si qabsiise. Tokkoffaan maali? Mountain gaara. Gaara jechuun maali? Mountains are largest elevated and the most recognizable landform on the earth surface. Gaarri jechuun landformii yookiin bifa lafaa kan baay'ee guddaa ol ka'aa ta'ee fi caalatti beekamaa ta'e recognizable ta'e beekamaa ta'e fuula lafaa irratti jechuudha. Kan baay'ee ol ka'insaa fi baay'ee beekamaa ta'edha jechuudha bifa lafaa keessatti. Garuu gaarri maal qaba? Tokkoffaa irratti they have step side qaba yookiin jajallaa jechuudha. Step side jechuun waan akkasitti mammarama wayii qaba. High peaks fiixee irratti dheeraadha. Fiixee irratti ol ka'aa qaba. That stands from surrounding land. Lafa isaanii irraa kan adda ta'ee mul'atudha jechuudha. Stand out from lafa taan irraa amma lafa diriirtuu tanarraa gaarri adda ta'ee mul'ata jechuudha. Around the mountains we may find smaller less steep landform called hills. Ammoo wanni ilaalle asirratti may find jechuun isa kana yoo nufi gaarri kun naannoo gaarra haasanitti small less step siding kan fi naannoo gaaruma fakkaattee garuu smaller taate gaararra xiqqoo taate akkasumas less step landformii jechuun jajallaa kanallee waa xiqqeeshuma qabdu maal jedhamti? Hills tulluu jedhamti jechuudha. Hills jechuun maal? Tulluu jedhamti jechuudha. Hills jechuun tulluudha baay'ee akkasii. Mountains are usually formed when rock layers are pushed together form opposite side. Gaarri yeroo akkam uumama? Maaltu uumame gaara kana jennuuf yeroo baay'ee rock layering yookiin layering dhagaa yeroo nifi lafa keessatti pushed together wal dhiiban jechuudha from opposite side. Gama fallaati yeroo nifi isaan lamaa wal dhiibani gaarri uumame jechuudha. Keessoo lafaatti yeroo nifi amma giccitiin ni jirti yookiin asii keessa lafaatti qabee yeroo akkanatti asiin humni takka uumamtu humni faallaa takka dhuftee asii dhiibdi osuma gisee isaan lamaan wal gaccaanii booda gaarri ol keessatti uumama jechuudha. Kanaaf gaarri akkasitti uumamaa yaadachuu qaba. This pressure exerted form movement force the land in the middle to rise. Pressurein irratti dalagamu yookiin dhiibbaan sochii humnaa lafa san irratti dalagamu. Iddoon isaa yookiin middiliin isaa akka rise taatu nu taasisa akka ol kaatu. The low area between mountains called valley. Jechuun naannoo gadiirra yookiin low areaan jidduu gaaraa jirtu maal jedhamti? Gaaraa fi gaara jidduu tajirtu maal jedhamti? Asitti gaa hiilii maal jennaan? Tajidduu gaaraa jirtu vaalii jennaan jechuudha. Vaalii jechuun gammoojjii jennaan. Amma gaaraa fi gaara tokko iddoo fakkeenyaaf amma Bisdiima gaara Horfaa gaara Isaa Qoyfi gaara Muduraa kana iddoo jirti mire isiin tun maal jedhamti? Vaalii jedhamti yookiin gammoojjii jedhamti jechuudha. Asiin immoo yoo bifuma alaamaa tulluu gaaraa qabaatte garuu gaararraas xiqqoo taate less step landforms qabaatte tulluu jedhamti jechuudha. Kanaafuu akkasii akkasumas deebi'ee gaafii takka yeroo baay'ee oola. Gaarri maaliin uumamaa kajoof gaafiin immoo gaarri maaliin uumama? Volcanic activity volkaanoodhaan uumama gaarri. Volkaano yeroo dhoo'ee laavaa fi maateriaalota birootiin uumama jechuudha. Build up ta'a. But mountains are not only landform that can be made by volcano. Garuu kan volkaanoodhaan uumamu landformii volkaanoodhaan uumamtu gaara qofaa miti jechuudha. Landformii the highest landform of the east earth is mountain Everest jechuun landformiin yookiin landformii kanarratti landformiin bakka sadi qonne gurguddoo warreen ta'an yookiin bifa lafaa kana keessa kan baay'ee highest ta'e garmalee ol ka'aa ta'ee fi garmalee ol ka'aa ta'e landformiin eenyu yoo si gaafate lafuma tanarraa addunyuma tanarraa eenyu yoo si gaafate mountain of Everest jechuudha. Gaarri addunyaa guddaan eenyu? Everest mire
sanii jechuudha addunyaan. It peaks in the Himalayas mountains range. Inninis fiixee Himalayas mountain irratti kan argamudha jechuudha. Fiixee Himalayas mountain irratti argama eenyu Everest. Everest maaliif jennaan laandifoormii keessaa inni guddaan Everest jennee irra. It is located between Nepal and Tibet. Eessatti argama hajuuf gaafiitu dhufe. Eessatti argama Everest kun yoo jette jidduu Nepalii fi Tibet jedhamtu jidduutti argama jechuudha. Eenyu Everest. Garuu yeroo safarru meeqa dheerata meetira meeqa dheerata hajuufis 80,849 meter above sea level jechuun sadarkaa bishaanirraa above sea level irraa yookiin above sea level jechuun naannoo sadarkaa bishaanii irraa yeroo safaramu meetira 8,849 dheerata jechuun meetira oloon siin jeega gaara kam gaara Everest. It's part of the Himalayan mountain range that runs across several countries in South and Southeast Asia such as India, Pakistan, Nepal, Bhutan, China and Afghanistan. Ogga jennu garuu kutaan jechuun gaarri Himaalayaa kun yookiin kutaan gaarri Himaalayaa kun biyyoota hedduu qaxxaamura biyyoota akka kaabaa fi kibbaa fi saawuzii jechuun kibbaa fi kibba baha Eeshiyaa biyyoota akka Hindiitii fi Paakistaan, Nepalii fi Bhutan, China and Afghanistan kana qaxxaamura jechuudha dheerinni isaa. Mountain range exerted 320 to 400 kilometers in width. Gaarri kun hangam takka bal'ata lafa hangam takka qabatee jira yoo ta'e kiiloomeetira 320 hanga 400 lafarra bal'ata gaarri kun. Gaarri Everest jennuun hangam takka dheeratoo yoo keetu taate bal'inaaf dheerinaa jira malee bal'inni isaa hanga 400 irraa ka'e. Dheerinni isaa immoo kiiloomeetira 1,500 jechuudha. 1,500 kilometers in length yeroo length. Himalayas were formed about 40 to 50 million years ago when Indian tectonic plate collided with Eurasian plate. Yeroo jennu gaafam uumame yookiin Himalayaan gaarri Himalayaa warreen jennu yoom uumame yoo ta'e gaafatu taate barri isaa dheeraadha. Bara 40 hanga 50 miliyoona 40 hanga miliyoona 50 waggaa miliyoona 40 hanga waggaa miliyoona 50 dura uumame jechuudha gaarri kun. Sababa maaliitiin? Sababa Indian tectonic platetiin Eurasian plateedha wajjin wal dhooyteef collided. Sababa Eurasian plate wajjin Indian tectonic platein kun wal dhooyteef gaarri Everest uumame jechuudha. Indian tectonic plate and the Eurasian plate are continental crust and have the same density. Tectonic plate fi Eurasian platein kun crustii yookiin ardii wal qixa waan qabaniif akkasumas density cimina wal qixa waan qabaniif uumamuu danda'u jechuudha gaarri Everest. Therefore kanaaf when the two plates collide yeroo pileetonni yookiin lafti lamaantu wal dhooyte pushing upward at their edge from the Himalayan mountain. Himalayan mountain kun uumame jechuudha. Sababa isaan lamaan wal dhiibaniif ol kaatee uumamte jechuudha. Humna wal qixa qabani wanti humna wal qixa qabamu fakkeenyaaf akkatti deemaa dhufe Himalayaan asiin kaanis asiin deemaa dhufe yeroo wal dhiiban humna isaan lachuu foorsii mee 10 qaban jenna 10 niwutan qaba kunis 10 niwutan qaba jenna. Humniti lamaan tun osuma wal dhiibduuti gaara guddaa sanuumte jechuudha. Gaara Everest isa meetira meeqa dheerate inni qalaalidha. Meetira 8,849 above sea level irra. Landforms can also exist under the ocean in the form of mountain range and basins.
Kana jechuun bifti lafaa yookiin bifti lafaa bishaan galaana yookiin galaana jalattis argamuu dandeessi. Under the ocean. Ocean jalatti yookiin galaana jalattis argamuu dandeessi. Foormii akkamiin? Foormii gaaraatii fi maawunteeniitii fi beezins bishaan kuufamaa taatee argamuu dandeessi. Amma fakkeenyaaf the Marianian Trench wanni jaaniin tun afaan Amaaraatiin የበረዶ ንግግር waan jaaniin takka jechuun bifa baradootiin lafa jalatti kuufamee wal gubbaa ta'uu danda'a. The deepest land form on the earth. Addunyuma tana keessaa yookiin lafa tana keessaa land formiin deepest taate yookiin fageenya akkaan qabdu in the South Pacific Ocean. Pacific Ocean kibba Pacific Ocean keessa jiru jechuudha. Kan addunyaa kanarraa galaanni addunyaa kanarraa guddaa fi fageenya as keessa qabu waan Pacific Ocean ta'ee fi karaa sanitti argama jechuudha. Deepestiin eessatti argama? South Pacific Ocean itti argama jechuudha. Kanaaf har'aa asuma dhaabna gaan keenyaas dheeratee jira fakkaate nagaan tura.